Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo dachee kana gubbaatti argamtan hundi keessa nageenya rabbii lafa jirtanii iddoo jirtanii isin haa qaqqabu jechaan akkasumas obboleewwan koo kan kiristaanaa dachee kana gubbaatti argamtan hundi keessan kan keessaaf kan alaa teessanii warra na hordofaa jirtanii nageenya rabbii iddoo jirtanitti dachee jirtanitti isin haa qaqqabu isiniif haa baay'atu jechaa ta'e. Ani sulxee maanaappiidha. Sulxee maanaappii kan jedhu seenaatiin sabiskiraayib godhaa jajjabeessa. Laayikii itti roobsame laayikii kan dursus sabiskiraayibiidha waan ta'eef amma sa'aatii kanaaf sabiskiraayibii barbaada. Chaanalli kun chaanala haaraadha. Barnoota garaagaraatu irra maxxanfamuuf deema. Seenaatiin sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Akkamitti fooloo gaafii garaagaraatti kan gaafatamu tiiktookii akkamitti fooloon keenya xiqqaadha. Fooloo keenya akkamitti guddifachuu dandeenyaadhaa fi keessaan namoota garaagaraattu na gaafachaa ture. Sababa sana irratti chaanala kana barnootaaf kan ta'u jedhee chaanala kana qopheessee gara natti isinii maxxansuudhaaf yaalee jira. Chaanala kana jajjabeessaa seenaa sabiskiraayib godhaatii gamanumaan gama barnootaatti hogguu dabarre. Fooloo keenya akkamitti guddifachuu dandeenya kan jedhudha. Fooloo keenya guddifachuudhaaf baay'ee salphaadha. Fooloo keenya guddisuun maxxansuun dura poosti gochuun dura waan tokko seennee to'aa ilaallu akkamitti akka maxxansinu ulaagaa isaatii fi siisteemoota garaagaraa siisteema mataa isaa qabu waan ta'eef waliin haa ilaallu. Iddoo ida'uu isinitti mul'atti waan ta'eef ni beektan jedhee yaada. Iddoo ida'uu gubbaa kana jirtu kana keessa seentanii maxxansuu dandeessanii ani fakkeenya waraabuus dandeessanii ofii keessanis waraabuu dandeessanii footoos duraan qopheeffataniirtan yoo ta'e footoo keessan irras gochuu dandeessanii anamma kan biraatti achaa darbu upload godhee haa dhufu galaarii koo keessaniitiin footoodhaan haa hojjedhu mi'a footoodhumaan isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef anamma footoodhaan haa hojjedhu. Fotoon na ta'a jedhe as keessaa kamadasiisin jedhe fuutanii kun kanneen gadda irreechaaf shaashaa shamba jechaa oolleedha. Asumaan gara naannaa dabarruuti gama barnootaatti keenyatti dabarrume next gootanii ergaa hamma isin barbaachisu fudhattaniin booddee next gootanii gara natti dabartanii as keessaa sagalee barbaadan fudhachuu dandeessan ofii keessanis irratti haasa'uu dandeessan ture duraan amma sagalee as keessaa barbaadan sagalee fedhe. Kan sirbaas ta'ee kan as keessaa uumama qafuun diiskavarii isiniif kennus ta'ee sarchi gootanii argattan ta'e kan tiiktookiin isinii kennus jira. Amma as keessaa kan nama tokko haa fudhannee haa dhufnu. Sarchi gootanii baafachuus dandeessan kan barbaadan as keessa. Weellisaa irratti hojjetuu barbaadan kan barbaadan keessaa baafachuu dandeessan. Ammas keessaa tokkoon fudhadhee kun maal jedhame kanumaan adeemame amma kan biraatiin miti gara natti bahee jira asumaan haasofne adabarru amma iddoon murteessaan asiidha. Maxxansuun duratti wanni nu ilaaluu qabnu isa jalqaba irratti jiru kana isinitti mul'ata jedhee yaada isa kana. Bukan wajji viidiyoo kan jedhu kana keessa seentanii viidiyoo kan jedhu everyone irra kaa'atuu qabdan. Everyone irra erga kaa'attaniidha kan maxxansuu dandeessan. Gubbaatti ol dabartanii haashtaagii tuuxanii haashtaagii fayyadamtan. Fooloo keessan guddisuudhaaf haashtaagiin kam warri jettaniif isa xiyyaatti isin qabe kana haashtaagii erga akkasii seentanii anas keessa sarchi kan godhe jira. Oromoo tiiktook jettanii barreessee jira amma mee isinitti agarsiisu haashtaagii akkanumatti tuqee. Qubee qofaan haa barreessu maaltu naa dhufa laata kan jedhu waliin ilaalla as keessaa maal kan jedhu idiit kan jedhu biileenaan warroota jiranidha as keessatti amma kan jiru mee idiitii makana hayyuu haa fudhadhu ammas asitti deebi'a Itoophiyaa tiiktookiin jira isa isaa fudhadhu oomaa gaddi kan jedhu jira ammas isaa fudhadhu qubee mata akkamii as keessaa barreessinu amma effii kana barreessinu effii maan nu fidde laata effiin isin nu fidde ilaalaa warroota biileena baay'ee qabanidha as keessas kan jiru. As keessaa ammallee tokko erga fudhannee kaanee booddee erguus dandeessan meeshaan gochuu dandeessan hiriyoota keessan irratti
feetan maqaadhaan sarchi gootanii baafachuus dandeessanii. Wayii kan jalqaba irratti isinii dhufe kan barbaadan irratti hidhuu dandeessanii yoo isinitti ta'e hidhuu yoo isinitti hin taane immoo dhiisuu akka isinitti toleedha inni. Achi booda poostii gootanii maxxansuu dandeessan. Viidiyoon keessan gabaabumatti namoota garaagaraatiin ilaalama. Namoonni garaagaraa erga ilaalee ka'ee booddee foolooyii keessan ni argattanii viyuu baay'ee argattanii foolooyii ni argattu. Karaa kanaan baay'ee yoo fayyadamtanii jettanii foolooyiin keessan isiniif guddata jedhee yaada. Gamanumaan anas jajjabeessuun irratti aanaatiin seenaa warroon hanga ammaatti sabiskiraayib osoo hin godhin jiraattan seenaa sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa isiniin jira. Ani sulxeedha sulxee maan aabbee amma barnoota biraatiin walitti deebinutti lafa nagaa biyya nagaa keessa naa jiraadhaa baay'ee baay'ee.